kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa duraan dursee baga akka mana kiristaanaa keenyatti torbanni Dabra Zayitiin isin ga'e. Dhadhaa bara hedduu qabdii, damma qabdii, nyaata adda addaa haala biluu fakkeenyaaf akka cuukkoo fa'aa macoomis ta'u akka hin banne gootee ol keessi. Mee moggaasni kuni kitaaba qulqulluu waliin hidhatanii inni qabu maalidha? Manni amantaa teenya haadha qanxuudhaan fakkeeffamti. Haati qanxuu gaafa keessummaan itti dhufe hin babattistu. Mee amma gooftaan Yesuus Kiristoos tulluu Dabra Zayit kanarratti ba'eeto maalidha dhaamsi inni dabarse? Tulluu kanatti eessee baqatee Abesaaloom jala miliqe beekta. Kuni ta'uun dirqama jedhamee nutti himames kana keessas jiraachaa ammas dirqama waan ta'aa jiru nutti fakkaata. Namoonni utuma argaa jirru jechuudha. Mixuu keessatti immoo wantoonni akkasii ni jiru jechuudha. Namni bantii mana isaarra jiru yookaan sagannata irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf bantii manaatirraa gadi hin bu'inii jedha. Achi keessaa garuu galaanni kan itti hammaate kan gooftaa baattee irratti. Nama hafuuraati jedhamuudhaaf kan ittiin daldalatan jiru. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa duraan dursee baga akka mana kiristaanaa keenyatti torbanni Dabra Zayitiin isin ga'e. Torban Dabra Zayitii kun torban sooma guddaa keessatti yaadataman keessaa isa tokkodha. Har'a torbanni kana irratti barnoota mana kiristaanaa keenya keessatti barsiifamu ka'umsa godhachuudhaan waliin mari'achuudhaaf barsiisaa Geetaa Masaayii Tonkoluu isiniif affeeree jira. Egaa waliin waa'ee torban kanaa mari'anna jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Barsiisaa Geetaa Masaayii waamicha keenya kabajaniitoo asitti waan nu argamtaniif duraan dursee isin galateeffannaa baga nagaan nu dhuftan. Amiin baga nagaan nutti nu fide maqaan Waaqayyoo kan galatamu. Amiin. Egaa akkuma beekamu torban kun torban Dabra Zayitiiti, torban shanaffaan kun jechuudha. Mee moggaasni kuni kitaaba qulqulluu waliin hidhatanii inni qabu maalidha? Baay'ee gaariidha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Duraan dursee akkuma isin jettan isin jedha baga guyyaa yaadannoo dhufaatii lammaffaa gooftaa Yesuus Kiristoosii fi du'aa ka'umsa addunyaa guutuutiif itti yaadannu nu ga'e guyyaa ayyaana Dabra Zayit yookiin immoo akka afaan Oromootiin immoo tulluu ejersaa jennee yaadannuudha. Manni amantaa waan duraan hojjette sana amma gola keessaa baasnee itti fayyadamaa jirra. Manni amantaa teenya haadha qanxuudhaan fakkeeffamti. Haati qanxuu gaafa keessummaan itti dhufe hin babattistu. Waan mana keessa jiru san akka amma dubartoonni bara ammaa kana immoo firiijii keessa waa ol kaawwatan san haati qanxuu durattis immoo waan ittiin yeroo sana madaaluu danda'uun qanxuu waan taateef dhadhaa bara hedduu qabdii, damma qabdii, nyaata adda addaa haala biluu fakkeenyaaf akka cuukkoo fa'aa macoomis ta'u akka hin banne gootee ol keessi jechuudha. Isum sana fuutee sii kennite malee bilcheessuudhaaf hin deemtu. Manni amantaas akkasiina. Nuti itti wallaalee jedhee tayyaada. Kanaafanii waa'ee qanxuu haadhaa fi mana amantaa teenya wal biratti fidee yoo ilaalu waan barsiistu rakkattu. Waan har'a baratamuu qabu, waan torban darbe barannu, waan torban itti aanu sadaffaatti, tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jettee adeemsa sanaan qopheeffattee guyyaa guyyaadhaan torbaniif qofa otoo hin ta'in guyyaa guyyaadhaan waan barannu, guyyaa guyyaadhaan waan dubbisnu, guyyaa guyyaadhaan waan gorfamnu haalaan keessummeessuudhaaf haala mijataa ta'een nu ol keessatti ani kanaaf egaa haadha akkasii qabaachuu keenyaan ani baay'een itti boona. Gammachuu guddaas natti dhaga'ama. Itti aansee egaa akkuma amma isin jettani Dabra Zayit fi walitti dhufeenyi kitaaba qulqulluu wajjin qabu maal inni yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf hiikumti isaa Dabra Zayit jechuun dabra afaan Gi'izirraa waan dhufedha. Zayit jechuun immoo biqiltuu zayita san irraa argamu ejersa irraa argama. Ejersi sun bal'inaan irratti dhaabbatee irratti biqilee kan jiru tabba akkasiitina. Tulluu ejersaas kan jechisiisee tulluu sanarraa zayitiin sun waan argamu biqiltuu sanarraa zayitiin waan argamuuf moggaasni kun akkasitti deeme. Egaa seenaa walitti dhufeenya hedduu qaba tulluu kunii fi kitaabni qulqulluu kakuu moofaa keessattis haaraa keessattis.
fakkeenyaaf kakuu moofaa keessattis wantoonni hedduu irratti raawwatamaniiru. Tulluu ejersaa kanarratti. Tulluu ejersaa kanarratti. Qulqulluun Daawit ilma isaa Abeseloom yeroo isa ari'u tulluu kanatti eessee baqatee Abeseloom jala miliqe beektaa. Kitaaba Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 30 irratti kara tulluu kanaatti eessee irraa baqate jechuun kara tulluutti miliquunsaa isa fayyade. Ilmuma isaatitti ka'e ilmuma isaa jala du'aa kan ittiin ooluu danda'e tulluu kanatti dheeffate. Kara tulluu kanaatti ba'e. Kanaaf seenaan isaa achirraa yoo eegalle tokko kara gooftaa fayyinaaf yeroo dhufe immoo wantoonni achirratti raawwataman hedduu ta'anis fakkeenyaaf guyyaa barsiisee halkan kan achitti boqotu achi tulluu sanarratti. Itti aansee amma namoonni abboonnis moggaasa kan qulqulluu Yaareed guyyaa har'aa kana Dabra Zayit jedhee yeroo moggaasee akka yaadannu yeroo nu taasisu inni guddaan maalinni tulluu sanarra dhaabateetti dhaamsa inni dhaamee jira. Barumsi inni barsiisee jira. Kanaaf tulluun sanaa fi barumsi guyyaan sun kennamte walitti hidhiinsa godhattee dhaamsi du'aa ka'umsi inni lammaffaa kan namarratti raawwatamu yookiif immoo gooftaan Yesuus Kiristoos duraan nu fayyisuudhaaf dhufeera. Amma immoo yeroo lammaffaa murteedhaaf yoo dhufu tulluu sanarratti dhaabbata. Dursas waa'ee addunyaa darbiinsa addunyaa kanaan kan dubbate tulluu sanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irraa amma dhumaatitti yeroo dubbisnu wantoota kana ilaaluu qabnaadha qalbeeffannaadha. Kanaaf tulluun ejersaa yookiin Dabra Zayit kan jennu kun dhaamsi isaa inni guddaan dhufaatii isaa guyyaa sana yaadachiisee duuka bu'oota isaatti immoo isaatti yaadannaa. Kan biraas immoo gaafa lammaffaa akka tulluu sanarratti dhaabbate murtii akka kennu raajii Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti Kiristoos yeroo murteedhaaf dhufu addunyaa kana yeroo dabarsu tulluu sanarra dhaabbatee tulluu sanarratti akka deebi'ee dhufu raajiin himamee ni jira. Kanaaf kitaabni qulqulluu fi Dabra Zayit yookiin tulluun ejersaa sun walitti dhufeenyi isaanii kana. Kan biraa baay'ee kan nama ajaa'ibu innis hojii addunyaa kana fayyinsa isaa raawwatee yeroo gara abbaa isaatti ol deebi'u kan ol ba'e tulluu sanarratti. Kanaaf tulluun sun iccitii baay'ee qabdi. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti dubbisuun akkuma danda'amutti tulluu sanarratti Kiristoos kan kara olitti deeme waan ta'eef egaa nus tulluu kana yaadachuudhaan waa'ee fayyina keenyaa waa'ee qophii jireenya bara baraatiif qopheessuudhaaf akka hin daganne abboonni keenya haala kanaan nu mijeessanii isa wajjin walitti dhiinsa akka qabu yaanna. Kanaaf tulluun ejersaa yookiin immoo Dabra Zayit kun hedduudha walitti dhufeenyi kitaaba wajjin qabaatus ammaaf garuu nus kana yaadannee akka qophoofnu kan nu taasisudha. Kanaan jechuu barbaada. Tole egaa waan hedduu nu kaastanii amma qabxii amma kaastan keessaa booda irra deebineetu kan dhiyeessu maalidha? Tulluu irratti ba'ee Daawit akkamitti ajjecha jala akka miliquu danda'e tulluun diinarraa kan itti dheeffan akka ta'e balaa adda addaarraa kan itti of baraaran akka ta'e kan amma haasaa keessan keessatti hubanne booda immoo bal'inaan waan har'a dubbatan jechuun tulluu Dabra Zayit kanarratti kan dubbataman gaafa kaasnus irra deebinee kan laallu ta'a bal'inaan. Egaa amma akkuma waliigalaatti moggaasni Dabra Zayit jedhu kun hidhata inni kitaaba qulqulluu waliin qabu erga laallee mee amma gooftaan Yesuus Kiristoos tulluu Dabra Zayit kanarratti ba'eetu maalidha dhaamsi inni dabarse? Keessattuu gara qabxii keenyatti dhufuudhaaf mallattoowwan cinqii miixii duraa jedhamaniitu kan ibsaman ni jiru. Maalidha mee? Fi immoo raawwiin isaanii bara kana keessatti maal fakkaata? Dhugaadha. Dhaamsi inni tulluu sanarratti dhaamsi ani iddoo lamatti reetalla. Akkuma amma ati kaasaa jirtu kanatti miixuu duraa fi yeroo miixuu jedheetan ilaala. Akkuma amma ati kaaste miixuun duraa jira. Otoo miixichi inni cimaan sun hin dhufin dura wantoota raawwataman. Miixuun immoo inni dhugaa inni nama miidhe jechuudha. Inni baay'eetti namatti dhagahamuu danda'u immoo ni jira jechuudha. Kanaaf miixuu duraa sanaa fi miixuu isa yerootti miixuu ta'uu danda'u isa baay'ee nama cinqisiisu irratti iddoo lamatti hireetuun laaluu barbaada. Maaliifin kitaabichis waa malee miti miixuu duraa kan jedhe.
miixuu duraa jedhee kan isaan caqase keessaa gaggabaabuma keessatti yeroo laallu fakkeenyaaf maal jedha seeti isa miixuu duraa keessatti caccaqasee kaase keessaa namni kamiyyuu akkasiin hin dogongorsine of eegaa jedhe. Kanaaf isni kun maal dogongorri ni jira jechuudha. Miixuu duraa keessa bifa akkasii qabdi. Akkamitti dogongorraa waan inni kan biraa keessa galuun barbaadu maal jedhaa eenyumtuu jedha maannam hindaayasitaa jechuudha. Eenyumtuu akkasiin dogoggorsiisu. Namoonni hin dogoggorsan tokko lama sadi jedhamanii lakkaa'amuu hin danda'aman. Jechuun nama mana amantaa keessa jiru ta'uu danda'a, nama mana amantaatiin ala ta'uu danda'a, seexana ta'uu danda'a, ofii keenyaaf of dogongorsuu danda'a. Waa baay'eedha garuu maal jedheen guutumaan guutuutti eenyumtuu akkasiin maaliifin halaalaa dhufuu hin danda'u maaliifan kana sii kaasasiidha. Addaam dogongoruudhaaf halaala namni ittiin dhufu haadhuma manaa isaatiitu. Kanaaf yeroo baay'ee waan halaala jiru qofa otoo hin ta'in naannuma si cinaa jiru iyyuu of eeggachuu. Itti aansee maal jedhee namoonni bara miixuu duraa kana keessatti keessummaan keessaa baay'een isaanii ani Kiristoos jedhanii ni dhufu. Maqaa isaatiin maqaa Waaqayyoo qabatanii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dhahanii dhufuudha. Kunis miixuu isa duraa keessatti wantoonni keessummaa'uu qaban keessadha. Itti aansee namoota baay'ees ni dogongorsu. Amma namoonni baay'ee amantaatti dhufuudhaaf otoo hin ta'in daandii kanarraa miixuu duraa kana keessatti kan keessummaa'an. Itti aansee maal jedha? Waraana. Fi oduu waraanaa si dhageessu laal. Amma nuti dhaga'uu bira darbinee guyyaa guyyaadhaan ilaalaa jirra. Amma bara ammaa kana keessatti kuni amma hin ta'a jettee miti kan eeguu jirtu waan keessa darbaa jirtuuf waa baay'ee miixuu duraa kana keessa. Inna kuni ta'uudhaaf immoo dirqama maal jedhe Waaqayyo mataa isaatiin laftiif samiin ni darbiti. Jechi Waaqayyo sagalee Waaqayyo garuu gonkumaan darbu. Kanaaf kuni ta'uudhaaf dirqama. Yeroo tokko tokko wanti hin hafa jettee eegu tokko ni jira. Wanti hin hafne immoo ni jira. Waaqayyo garuu kanaan maal jedheetti kuni ta'uudhaaf dirqama. Waan tokko akka seeratti yeroo nuti barannu yaadatte taanaan wantoonni jechootaan ibsaman ni jiru miti. Shaal kan jedhamu namoo yoo ibsame baay'indiingiidha dirqisiisadha. Mee yoo jedhame immoo tarii ta'us ta'uu baachuus danda'a. Amma kitaaba qulqulluun akkasii jira jechuu barbaadee otoo hin ta'in akka ol kaasnee yaannufani jecha seera keessatti caqasnisan kun hin taane taanaan dubbiin hin ta'u jechuudha. Amma garuu laalgaa kan mul'atu kuni ta'uun dirqama jedhamee nutti himames kana keessas jiraachaa ammas dirqama waan ta'aa jiru nutti fakkaata. Utuma argaa jirru jechuudha. Kana maal yaadachiiseeti kitaaba qulqulluu karaa Ibrootatti erge irratti qulqulluun Phaawulos yeroo sagalee isaa dhageessan laphee keessan jabaan taasisinaa. Dimtsuun sitti samu lubbachuun illee kan nyaattaa darguutu jedhuna. Laphee keessan hin xiqqeessinaa. Hin xiqqeessinaa. Hin dida beektaa. Kanaaf yeroo baay'ee lapheen namaa dhagaacha caala. Dafee hin cabu namni harkaan kennatu. Maaliifin uumama keenya qofa otoo hin ta'in nuti waan ta'e shaakaltee gaafa kuttee deemtu lammaa irabaa imruu isa jedhu kun sammuu hin taaneef gaafa kennamtu waa biraan dhageessu si malee dhugaan hin jiru si malee namni sirriin hin jiru si malee namni qajeelaan hin jiru jedhee sammuu kee keessatti hadoodda bakka. Kanaaf yoo hadoodde immoo wanti biraa wansi deebisu hin jiru. Innaa maalifan kana kaasa wantoonni akkasii miixuu duraa keessa fakkeenyaaf waa'ee waraanaa dhaga'uu miti waa'ee waraanaa laaluu miti waraana keessa darbuus argaa jirra waan ta'eef itti aansee uummanni uummata irratti ni ka'a. Mootummaa irratti ni ka'a. Wantoota amma akkana jedhee televezyiinii banuu qofame amma ragaa biraas haasa'uus hin barbaachisu. Yeroo kanarratti kanarratti gubuu hin barbaannu ani maaliifin yeroo wanti nuti yaadachuu qabnu annarraa eegamu jedhee ani yaadu waltajjii kanarra yoo ta'u yaadachiisuudha malee kuni ta'eera hin taane ana caala namoonni ragaa dhiyeessuun hin barbaachisu ifa ba'aadha. Jeneraal Turuus waan ta'e irratti yeroo kee gubuu malee kanaaf itti aansee mootummaa irratti ni ka'a. Beela ta'a, ongee ta'a. Beela kana keessatti ongee kana keessatti immoo nu caala beelaan jira jedhee yaadu. Amma akkamitti beelli maal inni jennee nama gaafatu miti nuti. Beelli ooltee bultee keenya nu wajjin hin jira. Kanaaf wanta amma hawaasa keenya keessatti ta'aa jiru biyyattii keenya keessatti ta'aa jiru kun mataa isaatiinuu egaa bara kana qofaa miti. Baroota hedduu keessa mootummaan of eeggannoodhaan jiraatame. Yoomiyyuu taanaan guutumaan guutuutti beela keessaa waan hin beeknu otoo immoo hongeen nu rukuteen darbine hin beeknu.
mana keenya qaqqabuu dhiisuu danda'a. Magaalaa nuti jiraachuu keessan geenye ta'a. Garuu biyyattii kana keessa iddoo hunda jiru rakkoon roobaa ni jira akkas ta'e inni gabaasa adda addaa dhaga'aa oolla. Egaa kana yeroo sanattis namoonni baay'ee ni dogongoru. Waliin isaaniitiin wal lolu jaalalli ni baddi maal jedhee edda kaasee boodaani mixuu duraa kana maalinan sii guduuf aseete hamma dhumaatitti kan amane inni ni fayya jedha. Kanaaf wantoonni akkasii ni dhufu mixuu duraa keessa. Mixuu duraa kana keessatti dhaabbattee waa baay'ee wada barsiiste taanaan isa mixuu isa dhugaadhaaf isa duraa booda irratti kan dhufuuf immoo of qopheessa deemta. Dubbiin immoo isa caala hammaachaa deemaa caalatti humna murachaa deemta. Kana yoo bira dabarte taanaan isa lammaffaaf of qopheessita. Akkuma barumsaati ilaala amma fakkeenyaaf otoo ati kutaa 8ffaa maatrikiin fudhatin 12ffaa maani 8ffaadhaaf ministiriin fudhatin 12ffaa maatrikiin fudhatu jechuudha. Mixuu duraa kana yoo dabarte mixuu isa lammaffaadhaaf of qopheessita. Isa simmoo injifannoodhaan darbita. Kana irratti yoo kufteedha. Kanaaf maal jedhe hamma dhumaatitti kan cimu inni ni fayyaadha. Amma achirraa humna wayii horattee shaakaltee akka deemtu kan nu taasisuudhaan mixuu duraa keessatti wantoonni raawwatamaa jiran kanaa fi kan kana fakkaatan hedduudha. Ammaaf garuu wal yaadachiisuudhaaf kan kana kaasaa jira jechuudha. Tole. Egaa amantii isaatiin haga dhumaatti gaa miixuu kana keessa darbee jabaatee kan itti fufuu danda'e ni fayyaa kan jedhudha. Gorsi gorfamne. Inni biroo qabatamaadhaan mee maal godhaa jedhamne amma wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 15 irratti maal jedha? Egaa raajichi Daani'el kan jedhe inni jibbisiisaan iddoo qullaa'aa xureessu suni iddoo qulqullaa'aa dhaabbatee too yemmuu argitanitti dammaqaayi. Dubbisaan haa qalbeeffatu jedheetu qajeelfamoota kenna gooftaan Yesuus Kiristoos. Qajeelfamoota 3 kenna. Inni duraa warri Yihudaa gara gaarotaatti haa baqatanii jedha, gara tulluutti haa baqatanii jedha. Inni lammataa ammoo namni bantii mana isaarra jiru yookaan sagannata irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf bantii manaatirraa gadi hin bu'inii jedha. Inni sadaffaan ammoo kan qotiisa irra jiru kan ooyiruu irra jiru qotiisa isaa dhiisee uffata manatti irraafadheen qaba jedhee uffata isaa fudhachuudhaaf gara manaatti hin galinii jedha. Amma kuni qajeelfama laatameedha jechuun rakkoo kana jala ba'uudhaaf furmaatota laataman jedheetan hubadhaan. Maal jechuu isaati kana yoo nuun jedhu jechuun isa raajichaan dubbatamee jira jedhamee too ka'eerraa eegalaatoo furmaatota 3 ibsaman kana irratti mee yaada nu laadha. Dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba boqonnaa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti wantoonni hedduun murteessaa ta'an gorsa ciccimaa achirratti nu kennan. Gorsa qofa otoo hin ta'in ajaja of keessaa qaba. Of eegaa jedhamneerraa, qophaa jedhamneerraa, yoomiyyuu taanaan boodatti hin deebi'inaa jedhamneerraa, hin rafinaa jedhamneerraa. Kanaaf cimaa ta'uu qabu hunda nutti himameera. Lakkoofsa 15 irratti Maatiyos 24 lakkoofsa 15 irratti kan raajichaan dubbatame yommuu raawwatamu dubbisaan haa qalbeeffatu jedha. Iddoo qulqullaa'aa ta'ee jirutti waan jibbisiisan wanni iddoo qulqullaa'aa xureessu akka waan sirriitti gaafa achitti mul'atu dubbisaan haa qalbeeffatu. Akka waan gaariitti gaafa achitti mul'atu dubbisaan haa qalbeeffatu jedheetu waan duratti dubbadhe sana 3 jechuudha. Maal jechuudha? Inni tokko kan Yihudaa jiru gara tulluutti haa dheeffuu jedha. Kan immoo ishiitti deebin. Ishii duraa sana iddoo qulqullummaatitti wanti yeroo raawwatamu akka gaarii ta'etti akka rakkoon qabaannetti yeroo wanta akkasii mul'atu haa qalbeeffatu dubbisaan jedhe. Dubbisni kitaaba qulqulluu qofa dubbisuu miti. Waan baay'ee dubbisni. Waan dubbisnu sana waan laallu sana waan sammuu keenyatti interpret goone dubbisuu jechuun immoo fakkeenyaaf qubeeleen adda addaa barreeffamaniiru qubee sana sammuu keettoo golchitu waan ta'e jettee hiikoo itti kennuudha. Ammas waan ta'e hin dubbista beektaa uumamarraa waan baay'ee dubbista. Iddaansee maalinni egaa iddoon itti abdatan iddoon fayyina arganna jennee itti abdannu iddoo qulqullummaati. Iddoo Waaqayyoo iddoon kun qulqulleesseera kabajni koo maqaan koo iddootti dhaamu jedhee nuti Waaqayyoodhaaf adda baasnedha. Iddoon kamiyyuu qulqullaa'aadha. Yaa ta'uti maqaa Waaqayyoo kan itti dhoofu
kuni kan waaqati jennee qooda isaa kan ol keenya qulqullaa'aadha. Maaliif kitaabni qulqulluus akkuma jedhu kan waaqa kan ta'e hundinuu qulqullaa'aadha. Inni waan qulqullaa'aa ta'eef iddoo waaqaaf kennine sanarratti waan waaqaa wajjin hin deemuu hin dandeenye waan hafuura qulqulluu wajjin hin deemne yeroo iddoo sanatti raawwatamu dubbiin akka dhufaat dhiyaatu. Sila akkuma kaase maanni ciniinsuu duraa fi isa boodaan jedhu mixuu duraa hanis hin jedhu. Isa ammarratti immoo maaltu nutti mul'achaa jira mixuu keessatti immoo wantoonni akkasii ni jiru jechuudha. Yeroo ciniinsuun sitti hammaachaa deemu sitti hammaacha dhiifama ciniinsuu dubartii qofa irratti miti kan mul'achuu qabu. Eerris meen ciniina ciniinfata gaafa haati manaa isaa deessu ishiin qaamaan inni immoo yaadaan sammuu isaa qabameera. Ani dubartootaan akkasan jedha sammuu nuti bara sammuu keenyaan ciniinsifannaa isin uumamni isin laateera kan ittiin ciniinsifattanii jedhan. Yeroo tokko karaa saalattis akkana jala ni qniifani. Jedhu kun maal jechaa jiru nuun jechuu nuun jedhu. Kanaaf iddoo qulqullummaa waaqaaf adda baasnee kabajni waaqaatti mul'atu sanarratti waan waaqaaf hin madaalle. Waan gocha afuuraa ta'uu hin dandeenye yeroo raawwatamu yeroo sanaa akkuma amma kaasti dubbisaan qalbeeffatu. Yoomi namarraa qofa eeguu hin qabnu. Yeroo baay'ee waan baay'ee namatti hirkattee sababa adda addaa gootee jireenya afuuraa kee xureessuudhaaf gonkumayyuu sababa gochuu hin qabdu. Fakkeenyaaf nama amantaati jettee namni sun waan amantaa faallaa yoo deeme taanaan sut of eeguu qaba jechuudha. Dubbisuu qabda malee inni godheera jettee itti deemuu hin qabdu. Namoonni gaabbii galuudhaaf yeroo deemtu waan hin taane yoo sirratti dabalatan taanaan akkasuma godheera jettee itti fufuu hin dandeessu. Ebeluun nyaateera jettee ati nyaachuu hin qabdu. Ebeluun hin coomne jettee ati coomu. Wantoota akkasii yeroo argitu of eeguu akka qabdu sitti hima malee wanti sun hin ta'uumi jechuu miti. Kan ta'us qabu waraanis kan hammaatu iddoo san. Iddoo gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo dhugaa jirutti malee iddoo dhugaan hin jirretti qorumsis hin jiru. Kitaabni akkuma nutti himutti markaboonni kan daldaltootaa ni jirti. Anjara qurxummii baasuudhaaf deeman ni jiru. Hangooftaa baattis ni jirti. Achi keessaa garuu galaanni kan itti hammaate kan gooftaa baatte irratti. Yeroo baay'ee namoonni akkasitti hin taane taanaan dhuguma maaltu jiraas qalbii Oromoon yeroo tokko waan tokko sirriitti attentionii kennuu yoo barbaade qalbii mana bulteen jedhaa miti. Sammuu bilchaateen sammuu madaalawaa ta'een sammuu waa biraa irratti hin fe'amne yoo madaalte taanaan maaf kun hammaate maaf iddoo kanatti xiyyeeffannoon baay'ate jettee waan sana sirriitti deddeebitee qalbeeffachuu qabdaadha. Maalifan kana sii kaasaa egaa dubbisaan haa xiyyeeffatu iddoo qulqullummaatti maaltu raawwatamaa jira. Amma gaafa amantaa caala siyaasni digaagee jiru haa qalbeeffatu. Siyaasa sababeeffattee mana bahuu hin qabdu. Yeroo achi keessatti hammeenyi dagaagu yeroo waan waaqayyo hin jaalanne mana san keessatti jiraatu irra guddeessa jabaadhu nuun jedhe malee kan isaafis hundaafuu maaliin inni guddeessa hundu namni keenya hunduu baruu kan qabu hundaafuu gatiin isaa harka jira jedhe. Akka hojii keenyaaf kan nuu kennu anaafis kan naa kennu siifis eenyumaafuu waan abbaa harka jiru irratti nuti aangoo hin qabnu murteessuus hin dandeenye. Kan isaatti amma kanaaf qalbeeffachuu kan qabnu wanti xuraa'aan raawwatamaa jira hin raawwatamas itti fufas kana boodame waan baay'ee dheegname cufaa caalatti afurri xuraa'aan yookiin immoo hasaawii masiihni jedhamu. Inni Kiristoos sobaa sun immoo mana qulqullummaa san keessatti mee taa'ee waaqeffamuudhaaf mee mana qulqullummaa sana keessa seenuudhaaf qophaa'aa jira jechuudha. Miti hammeenya hojjechuu miti. Afurrumti suniyyuu boriiftaan iddoo biraatti namuu kan isaati ka maal godha mana biraati. Iddoo kan isaan taane san mootummaa isaa harkaa ba'e sana of harkatti deebisuudhaaf achitti deebi'a waan ta'eef hundi keenya sababarraa akka of qollu sababa wayii dhiyeessinee wanni akkasitti akkamitti akka mana qulqullummaa keessatti akkamta jennee sababoota adda addaatiin mana waaqayyoo ta'e akkam fagaannee waaqayyo dursa kan nutti meedha of eeggannoo gochuu cimuu akka qabnu nama laaluu akka hin qabnu biluun nagoda gongorsee waan akkasitti akka hin jenne dursa deebii waan nu laatedha. Gaafii boodarra dhufuuf deebii dura kennameedha. Qalbeeffatu yan jedhamee dhaamsi sun darbe sun ani akkasitti fudhadha. Tole.
egaa maal yaadachiise kanamma isin kaasaa jirtan kuni wangeela Yohaannis boqonnaa lamarratti kan barreeffamee jira akka mana kiristaanaa keenyatti seenaa sana ka'umsa godhachuudhaan inumaayyuu mukuraaf jetteetoo manni kiristaanaa keenya ni yaadatti. Na achirratti wangeela irraa kan dubbifamu gooftaan Yesuus Kiristoos gara galma qulqullinaatti seenee galma qulqullinaa sana kan itti qulqulleessedha. Achi keessatti warra qotiyyoo daldalan jiru, warri immoo guggee daldalan jiru, warri maallaqa jijjiiran ni jiru. Na hayyoonni mana kiristaanaa maal jedhu warra qotiyyoo daldalan kana yaa qotiyyoodhaan amma aadaadhaan akka barametti lafatti hin qottamiti warri imaanan itti kenname jiru. Onnee warra amanaa akka waaqayyoodhaaf mijeessan. Onnee warra didanii fi fincilaniitis mana kiristaanaa keessaa ba'anii fi immoo warra alaala jiran onnee isaanii waaqayyoodhaaf mijeessanii gara waaqayyootti akka dhiyeessan barsiisonni luboonni imaanan itti kenname ni jiru jedhu. Jarri kuni kana ittiin daldalachuu jalqabaniiru jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Gaafa kana ittiin daldalatan gooftaan ni lolaa ni dheekkamaa meeshaa daldalaa gaafa taasifatan. Gugee sana immoo kennaa hafuura qulqulluutiin fakkeessu. Warri kennaa hafuura qulqulluutiin daldalatan amma sakramentiin yookaan iccitiiwwan hafuuraa mana kiristaanaa keessatti raawwataman ni jiru miti. Iccitii 7 jenneetoo mana kiristaanaa keenya keessatti kan barannu jechuudha. Na iccitii raawwachuu sanayyuu warri daldalaaf oolfatan ni jiru. Kennaa hafuura qulqulluu akkuma walii galaatti moor gara bilisaan kan kenname bilisaan kan isiniif kenname bilisaan kenna kan jedhame sana bira darbaniitoo kani bakka fedhii foonii isaanii qofa galmaan gaachuudhaaf yookaan immoo maqaa gaarii ittiin argachuudhaaf ittiin kabaja gaarii argachuudhaaf ebaluuni barri fakkeenyaaf amma guggeen garraamiidha miti ebaluun bar garraamiidha jedhamuudhaaf iyyuu warri ittiin daldalatan jiru ebaluun bar nama gaariidha ebaluun nama hafuuraati jedhamuudhaaf kan ittiin daldalatan jiru. Waaqayyoon daldaltoota akkanaan barbaadu kan jedhudha kan sii kaasan hayyoon. Amma gaa warri akkanaa gaafa bakka qulqullummaa keessatti akka barbaadanitti fedhii isaanii raawwatanii dubbisaan aqalbeeffatu waan jechaa jiru natti fakkaata. Kanumaatii jettuun mala biraatiin karaa biraatiin ibse. Ani maal yaadachi Yohaannis isa cuuphaa ta'uu keenya dagatinaadha amma. Kanatti ammoo yeroo ati haasoftu immoo maal ta'e dhugumame jarreen daandii waaqayyoo banan. Akkuma Isaayyaas 40 lakkoofsa irratti raajii Isaayyaas 40 irratti daandii waaqayyo የጌታን መንገድ የሚጠርግ ዳንዲ ዋቀዩ ከንጠረጉ ከሚጀሱudha jedhamee anaxaawan himamee feenyuu fi Yohaannis